intala juuntaa tokko jaalladheetan yeroo ammaa qormaata guddaa keessa galee jira. Utuu isiniitii maal gootu laata? Sanaan dura immoo Aannan TV subscribe share gochuudhaan maamila keenya ta'an immoo afirraa keenya kabajaati. Seenaa dhugaa kana yennaa isinitti himnu isin otoo isin ta'ee maal gootu laata? Seenichi kan jalqabu jeeshaniin dura. Jaalallee koo baay'ee wal jaalladhu tokko intala Oromoo turte. Of caalaan jaalladhaaniin jireenya koo kan naa jijjiirtu natti fakkaattee turte. Haa ta'u malee jaalalleen koo kun sababa hojiitiin baadiyyaa fagoo deemtee jaalallee biraatii waliin ciiftee halkan bilbila abbaa manaa yookaan bilbila namicha wajjin ciiftu sanaan deebistee bilbiltee an kanaa booda nama biraa argadheera. Nama atis nama biraa barbaaddadhu naan jettee onnee na cabsite. Anis ji'a lama keessatti onnee fi yaada sammuun koo erga cabeen booda yaaddoo guddaa keessa seenee jireenyi osoo na jibbisiisee jiru intalli safara kooti baay'ee miidhagdu tokko onnee koo naa hodhuuf yookaan immoo onnee koo na fayyisuuf natti siqachuu jalqabde. Intalli kun afaan Oromoo hin beektu. Intala juuntaati yookaan immoo warra karaa Tigraay dhufan Tigreedhaa jechuu kooti. Sanaan booda intala juuntaa kana namoonni hedduun yennaa waliin arganu hedduu natti kolfu. Intalli juuntaa kun immoo yennaan onnee kootiin cabee onnee bakka hin galu dhabu yennaan bo'oo fi imimmaan koo qorfachuu dadhabu huccuu ishiitiin imimmaan narraa qoorsaa turte. Teessee yaada koo kana naa wajjin yennaa qooddattu anis waan intallee jaalalleen koo duraa kun natti goote isiittiin himadha. Waan an godhu dhabeetan jireenya koo hunda isiitti gale. Isiinis immoo baga Rabbi natti si fide jettee na simmattee caba onnee kootii kana naa wajjin fayyisuuf kaate. Osuma akkasiin jirru an wantan jireenya koo keessa yaadee hin beekne tokko na mudate. Guyyaa tokko osoon boo'ee waa'ee intala jaalallee koo jalqabaa kana itti himataa jiru isiinis jaalalleen kee kun siluma Rabbii waliif sinee hin kaadhimne yookaan immoo walli sinee hin qoonne Rabbi dursee waan beekuuf adda isin baase booddee jireenya keessa waan jeeqamuuf naan jettee qalbii na fayyifti. Osoo akkasiin jiraannu lafti dhee yeroonis baay'ee deeme. Sanaan booda osuma dubbannu qaamni keenya walitti ho'aa walitti sissiqachuu jalqabne. Isiinis natti sissiqachuu jalqabde. Hanga jaalallee kootii ishee jalqabaa ta'uu baattus miidhagina addaa qabdi. Osuma walitti sissiqannu wal dhungannu waa biraa keessa seenne. Isiinis waa biraa keessa seenuu keenyaan baay'ee gammadde. Yeroo gaarii dabarsinee walii wajjiniin yeroo miidhagaa fi eenyu waliin iyyuu yeroon argee hin beekne isii waliin hin dabarse. Isiinis kana naa waliin raawwachuu isiitiif hedduu gammadde. Bakka kanaa booda dadhabina yookaan immoo caba lafee kooti caba onnee kooti jaalallee koo si duraa naa hodhuu yookaan immoo naa deebisuuf akka naa ergamtee natti dhaga'ame. Baay'een jaalladheen isiinis ana malee anis isii malee jireenyi hedduu nu jibbisiise. Osoo isiin argin hin oolu isiinis osoo na argin hin ooltu. Onneen koo caba jaalallee si duraatiyyuu cabisi shakkii guddaan kan na keessatti uumamee ture. Intala kana amanee garuu shakkii dhiiseera. Isheen ammoo afaan Oromoo hin beektu. Ani haa ta'u malee anis afaan Amaaraa immoo nan yaala. Afaan Amaaraatiin waliigalaa jaalala keenya dhadhamuu itti fuufne. Isiinis afaan Amaaraa sirriitti waan beektuuf jaalala addaa addunyaa kanarra dhandhamuu jalqabne. Magaalaa Jimmaa keessa deemaa, Finfinnee koraa, Aliyaa Arariin deemaa, bakka fedhe deemaa jaalala keenya dabarsuu jalqabne. Osoo akkasiin jiraannu erga jijjiiramni kun dhufeen booda immoo namoonni hedduun intala juuntaa waliin maal hojjettaati? Intala juuntaa kana hin dhiiftuu ati? jedhanii baay'ee natti na gorsu. Maatiin kiyyas yoo ta'e intala kanaa hojii yoo hin dhaabne lammaffaa jireenya keenya iddoo sirraa fageessina naan jedhu. Hiriyoonni koo hedduun intala juuntaa jedhanii natti kolfu. Namoonni baay'eenis maatiinis dubbii keenya irratti erga dhiisanii magaalaa Jimmaa dhiisanii deemanii bubbulaniiru sababa jijjiirama kanaan. Intalli kun immoo hawaasa keessatti waan baay'ee beekamtuuf intala warra Tigree yookaan juuntaa akka taate namoonni hedduun ni beekan. Namoonni hedduunis intala juuntaa kanaa wajjin dhaabuu deddeemiteeti atumti juuntaadha naan jedhu. Anis qalbiin koo
Womaa osoo hin dhaga'amin jaalalaaf aarsaa barbaachisuun kaffalaara. Namoonni hundinuu intala kanaan daandii irratti na tuqu. Intala kanas immoo yeroo arganii ijaan didiimessee kan ilaalu namoota baay'eedha. Isheen garuu asitti dhalattee haa guddattuu malee waa yaada juuntaa of keessaa hin qabdu. Kan ammoo kan beeku anaaf Rabbiin qofa. Isiinis immoo sirriitti beekti. Kana yeroo dhuftee namoonni akkas jedhanii na biratti boossi. Anis immoo dabaree koo yennaa onneen koo cabu sana imimmaan koo naa qorsite imimmaan sirraa qorsaa jaalala dabaree wal kunuunsina. Hedduu na jaallatti. Maqaa ijoollee keenya gara fuuldureetti argachuu dandeenyullee naaf baastee maqaa jaraa moggaaftee qabdi. Jireenya hedduudha kan baay'ee waliin dabarsine. Baay'ee wal jaallannas. Yeroo baay'ee amantiin keenya tokko ta'uu baatus gara amantaa kootti dhufuudhaaf immoo murteeffatteetti. Maatii haati irraa fagaataniiru. Haadhaaf abbaan ishii yeroo ammaa ana qofa. Garuu maatiin koo immoo ofirraa na fageessaniiru sababa intala kanaa. Maatiin koo ofirraa na fageessanii intala naannoo tokko akkan kaadhimadhuuf na dhiibu. An garuu intala kana sababa jaalala guddaa qabuuf dhiisuu hin dandeenye. Isiidhaa waliin malee jireenya waan qabu natti hin fakkaatu. Isii dhabnaan jireenya koo gonkumaa waan dukkanaa'u natti fakkaata. Isiinis anarraa gargar baatee jireenya waan jiraattu natti hin fakkaatu. Baay'ee qormaata guddaadha. Kanaafuu osoo isin ta'ee maal gootu laata? Yaada keessan koomentii jalatti naa qoodaa. Baay'ee na cinqamaan jira. Iyyin egaa jaallatamoo fi kabajamoo hordoftoota Aannan TV. Seenaan kun hedduudha kan nama gaddisiisu. Obboleessi keenya sigaa seenaa cimaa keessa galeetti kan inni jiru. Isinis yaada barbaaddanuu mucaan kun maal gochuu qabaa kan jedhu yaada keessan koomentii jalatti barreessaa fi akkasumas Aannan TV immoo yeroo hunda seenaa jaalalaa miidhagaa qabatee dhufa. Subscribe, share gochuudhaan namoota hedduu biraa qaqqabsiisaa. Laayikis immoo hin irraanfatina. Yeroo gaarii egaa jaalala seenaa jaalalaa qabdanuu hunda immoo yoo nu barreessitanii isiniif kan dubbisnudha kan ta'u seenaa jaalalaa miidhagoo yeroo biraas immoo Aannan TVdhaan ni argattuuti. Aannan TVdhaaf maatii ta'aa. Subscribe, share gochuun immoo hin irraanfatina. Yeroo hunda seenaa jaalalaa miidhagaas jalatti argattu. Yeroo gaarii nagayyatti. जन्मों का संगम है